شبح الحرب الدامية يعود من جديد. اشتباكات جديدة واتهامات متبادلة بين الجيش الإثيوبي وقوات الجبهة الشعبية لتحرير إقليم ካላማጣ አቅጣጫ አሳሳቢ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። የህወሓት ታጣቂዎች ማንኛውም አውቶቡስ ከራያ አላማጣ እንዳይወጣ ኬላ ዘርግተው መከልከል Alamanni nama isaanii muqaacitaan xiqqaa guddaan maatii waatiin hundi biyya jirtan irraa akkam jirtan Oromiyaa Vision Media irraa sagantaa irraa qabannee dhiyaannee jirra. Waa'ee xiyyaa Diinaa Olaamadee wajjin jechuudha. Diinaa Olaarramee dura salaamta irraa jalqabiiti maal irratti xiyyeeffanna? Irra deebi'uudhaan bakka jirtanitti nagayaaf salaaman rabbii isin biraa dhaqqabu isin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma wajjin kaasatti yeroo akkuma gartee kanaan dura dhimmoota jajjabaa biyya keessaa biyya alaa irratti sagantaawwan isin biraan gaa turre irrallee haala dhimma biyya teenya keessa deemaa jiru irratti furfaawaa qabannee dhiyaannetti jira. Furfaawni keenya kan guyyaa irratti tanaa kanatti xiyyeeffatu lola naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti guyyaa kaleessaa ganama takka jedhee dhooheedha jechuudha. Akkuma sagantaa guyyaa kaleessaa irratti daawwattoota keenya biraan geenye turre har'oo haalli adeemsa lolichaa maalirra jira? Lolli kun lolatti ufumoo lola yeroo gabaabduudhaaf eegalee dhaabbatu qaamonni gara alaatii lola kanarratti hirmaatan eenyufaadha. Hooggantoonni duraan gartee mootummaa naannoo Tigraay keessatti warra TPLF wajjin ta'anii mootummaa federaalaatiin lolaa turan kanneen amma mootummaa federaalaatiin wajjin gartee hojjechaa jiranoo waa'ee lola kanaa maal jaa waan jiru qabxiilee takka lama kaasneeti gartee irraa mari'annaa misan duratti gartee waan jettoo qabaatte. Sagantaa kalee duraa sagantaa teenyataa dabartee tadeengaddaa irrattis kaasnee turre inumaatu dursaa kaastee turteeti lolli Tigraay dhoowuuf akka deemu dubbattee turte marii araara biyyoolessaa gaggeeffamaa jiru wajjin wal qabsiisnee sagantaa hojjennee irratti Tigraay lolaaf oolachaa jira marii biyyoolessaa kanaaf qoonni inni gumaachaa jiru maali jennee kaasne osoo guyyaa lama sadii hin bullin guyyaa kaleessaa lolli dhoheeti jira. Gabaasaalee akkuma ta'etti gabaasaalee kaleessa hojjenne irratti akka kaasnetti qaamonni lachuu harka walitti laquba walitti laachaa jiranii mootummaan federaalaa dirreentii ba'ee ifatti ibsa kannuu baatus gara Abrahaam Balaayi ministeera jallisii fi masnootiin maaltu waliif fidaa haada nama dhibaa ministeera masnoo fi jallisiitu waa'ee lola irratti ibsa kanna Aljazeeraa turtii taasisee ture Abrahaam Balaayi jechuun bulchiinsa yeroo Tigraay nama jalqaba hoogganaa ture gaafa Maqaleen cabtee waraanni Itoophiyaadhaa Maqalee cabsetti yeroodhaaf Tigraay nama bulchaa ture Abiyyi bakka bu'ee jechuudha. Ibsa kaleessa Aljazeeraa turtii taasiseen lolli dhahuu isaa amanee jira jechuudha. Sadarkaa mootummaan Itoophiyaa amanachuu dandeessa. Maaliif ministeerri tokko yaada dhuunfaa isaatii miti kan kennatu mootummaa bakka bu'ee kennata waan ta'eef jecha lolli dhahuu isaa amanee garuu humna TPLFiitu lola kana jalqabe waan jiru kaasee gara TPLFiinis ibsinis ba'ee jira. Mootummaan naannoo Tigraay maqaa mootummaa naannootiin baasan waan ta'eef jecha lola mootummaan Abiyyi Ahmad jenosaayidii nurra gaggeessuudhaaf lola jalqabe waan jiru kaasee jira. TPLF hundee jaabessu ta'u akka nama firraa quban qabnetti kan inni dubbate garuu akka gabaasaalee garaagaraa keessatti asin duraas hojjechaa turretti qophii gahaa godhaa turanii even barattoota dursanii mana barnootaa cufuudhaan itti qophaa'aa turanii baatii takka dursanii mana barnootaa cufanii TPLF lolaaf qophaa'aa ture. Amaneel Asaffaatilleen itti aanaa dabarsuun jechuudha akka paartiitti dubbii mootummaa Tigraayis ta'e amma isaatu tajaajilaa jira. Innis AFP Agence France Presse wajjin turtii taasiseen lolli dhahuu isaa amanee mootummaan Itoophiyaadhaa lola bal'aan irratti gaggeessee jira. Dirooniidhaa fi madaafaan daangaa Tigraay cehee lola irratti banee jee hanga ammaatti wanti jiru Tigraay Itoophiyaa keessaa takka. Daangaa mootummaan federaalaa daangaa ceheeti lola irra banee jechuun dubbii biraati. Maaliif biyya tana jala jiranii hin labsanne hanga ammaatti
akkuma irra deddeebi'uun kaasaa turretti nuti lolatti namannu garuu akka miidiyaatti akka qaama miidiyaa tokkotti odeeffannoo jiru kan qabna waan ta'eef. Namoonni garaagaraa waa'ee waraana kanaa dubbachaa jiran Geetaachoo Raddaatis dubbatee jira. Pirezidaantii bulchiinsa Tigraay kan duraaniitii fi yeroo ammaan tana gorsa muummicha ministeeraati dhimma gaafa Afrikaa irratti jechuudha. Geetaachoo Raddaan fedhii namoota dhuunfaa guutuudhaaf dargaggoonni Tigraay aarsaa kabaluu hin qabanii waan jiru kaasee jira. TPLF lola eegaluudhaas kaasee jira. Garuu furmaata lafa hin keenye. Lola jalqabuu hin qaban soo maal ta'uu qaba? Waan jirratti ibsi barreeffamni Geetaachoo Raddaa waan jiru hin qabu jechuudha. Bareedaadha. Amma akkuma gartee jalqaba irraa kaastee turte mootummaan naannoo Tigraay waraana kana eegaluudhaaf haaldureewwan hunda gartee mijeeffachaa ture. Akkuma kanaan dura nuti illee irra deddeebiidhaan gabaasaa turretti garuu guyyaa kaleessaa ganama akkaataan gartee isaan itti ibsa itti baasee ture mootummaan naannoo Tigraay waraanni nurratti baname mootummaan Abiyyi Ahmad jinoosaayidari mootummaan duugaa sanyii raawwachuudhaan gartee uummata Tigraay fixaa jiru lola nurratti rabsee yaaniti ifuma isaaniitti tuqanii ifuma isaaniitti iyyan. Kun amma dhugaa addunyaan guutuun argaa jirtudha beela. Mootummaa federaalaa muummichi ministeeraa kanaan dura paarlaamaa irratti wanta dubbatee ture. Nuti waraana eegaluudhaaf fedhii takka illee hin qabnu xiyyeeffannoon keenya naannoo Tigraay wajjin illee lola labsuudhaan miti rasaasa tokko illee dhukaafnu garuu immoo yoo birmatummaatti irratti gartee gaamiin kan godhamu taate ofirraa qolachuudhaaf qophiidhaa jedhu dubbate. Naannoon Tigraay waraana kanaan dura guutirraa wanti addeessa taasisu waraana kanaan dura irratti Eertiraan Itoophiyaa wajjin dhaabbattee naannoo Tigraay waliin irratti wanta jechaa turan. Ammaan tana ammoo Eertiraan gocha kaleessa gartee naannoo Tigraay irratti hojjette san laaftumatti lafa kaaniiti fira ta'anii diinni diina keetii fira keetii dubbii jettu san qabatanii jechuun waliin mootummaa Itoophiyaa irratti lola kana labsuudhaaf waliin lafaa kaan. Torbaanota dura mootummaan Ameerikaadhaa hooggantoonni naannoo Tigraay akka viizaan arganne uggura irra kaa'aa jiru. Karaa tokkotti akka meeluu hin dandeenye jechuudha biyya keessaa. Ammoo karaan isaan gartee itti ifabdatan amma gaafa duraanii beeki Tigreen Eertiraan hooggantoota Tigraayitti karaa cufteetiiti karaa tokko socho'uu dadhabanii warri kaabbaa isaanii warri akkasuyyuu masfiin gurguddaan isaanii meeqachitti goda keessatti akka hantuutaa caafaqamanii dhuban. Kan ammaa kun ammoo amma Eertiraadhaa wajjin gaafa sarrakkoo keessa turanii garuu ammaan tana walitti nagee waan taateef achiin gartee jedhaa miliina waan juuni lola kana akka eegalaniitu himumaa jira jechuudha. Dubbiin kanarratti osoo as keessaan baane waa'ee viizaa Ameerikaa kana wajjin wal qabate xiinxalaan siyaasaadha Aljazeeraa Feesal Roobalee Aljazeeraadhaa hojii turtii taasisee jira dhimma kanarratti uggurri viizaa Ameerikaan keessee faayidaa qabaachuu dhabuudha lolli kaleessaa agarsiisaa jedhe. Bu'aa akka hin fidin firii akka hin fidin TPLF gurra jalatti akka hin qiccatin maaliif uggura viizaatu kan Ameerikaan keesse uggurri viizaa isin duras mootummaa Itoophiyaa irra keessee turte. Ameerikaan gama kaaniin asiin meeshaa waraanaa sikkannaati asiin viizaa uggurti. Akkuma Shimallis Abdiisaa yeroo san jette Ameerikaa rakkoodaaf haajaan qabu nan laallatu jedhe. Hooggantoonni Tigraayis waan akkasaan fakkaata maaliif amma dhimma biyyaa bahuu keessa dhimma Ameerikaa deddeebi'uu keessa hin jiran isaan. Sanii miti kan loloo dhorkuu danda'u. Akka xiinxalaan siyaasaa kun jirutti meejaramantii biraa tarkaanfiilee biraa dabalataa lola dhaabuudhaaf barbaada. Amma akkuma qabxii ka'umsaatti malee waan kana kan kaasne Ameerikaan isaan viizaa dhorkachuun lola kana ni dhaabdi ammoo isaan akka harka kannatan taasiste waan jiru nutillee gartee tilmaama keenyaa miti. Garuu waan jiru wayyaachisuun bareedu jenneeti malee. Amma lolli kun kallattii inni irraa eegale kallattii Shiraarooti. Shiraaroo jechuun daangaa gartee Suudaan wajjin wal taangeessu magaalaa Shiraarooti. Magaalaan tun karaan gartee magaalaa Shiraaroo san keessa kan itti baanaan kallattuma Suudaan seena. Suudaan irraa gartee karaan as seenu guutuun wanti as seenaa asiin seenteef. Wanti gartee isaan takka isaanii lola kana asirratti labsanii fi afaan gartee bakka meeshaa gartee gara Suudaanitti isin naqatanii san to'achuudha. Kan lammataa ammoo mootummaan Suudaan illeen mootummaan Itoophiyaadhaa humna hidhatee lolu gartee Rapid Support Force RSF kan Maamad Hamdaan Dagaaloo san deeggara jedhee gartee waan yaaduuf jecha inni illee bobaa banaaf jechuu warra TPLF kanaanii kanaafi achiin gartee waan qanna jaaniiti magaalaa san irratti haleellaa kan eegalan. Amma gabaasonni haleessa illee dubbaddeetiin turanii ni hubatan jeeti yaada kabajamtoonni daawwattoonni keenya illee yeroo ammaan tanaa keessatti odeeffannoowwan gartee hin mirkanaa'in odeeffannoo sobaallee jechuun hin danda'amtu odeeffannoowwan hin mirkanaa'in hedduu takkaatu qoqqoodama. Viidiyoowwan hin mirkanaa'in hedduu takkaatu ol baba'a. Odeeffannoo ol baatu kana ammoo
qoratanii gartee yeroo oguutu kana keessatti uummata biraan ga'uun hedduu ulfaataa. Naannoo san jiraachuudhas fe'isa bakka san jiraachuudhas fe'isa. Sayyinala waan sooshaal miidiyaa irra deemu qabatee dubbachuun hedduu ulfaata. Garuu ammoo miidiyaaleen gurguddoon takka ta'a walirra gartee namni odeeffannoo kana qulqulleeffachuudhaaf miidiyaaleen dandeettii qaba waan taateef akka miidiyaaleen gurguddaan tokko ta'u gartee gabaasa jiranitti guyyuma kaleessaa sanuu haleellaan raawwatamee jiraadha jirate. Haleellaan amma Itoophiyaan waraana gaafa duraa seenatti raawwachaa turtee fi kan ammaa kunillee xiqqoo garaagarummaa guddaatu jira. Mootummaan Itoophiyaa humna qilleensaatiin gartee kan lola kana gartee jalqabuma osoo lola kana eegalin duraa hoo hidhattoota gartee naannoo Tigraay keessa socho'anii wanta jechuu turan meeshaalee gartee qilleensaatiin dirooniidhaaf kanneeniin irratti haleellaa raawwachaa akka ture mootummaan Tigraayillee himachaa ture warreen biroollee dubbachaa turan. Mootummaan Itoophiyaa ammoo ifatti waan kanarratti waan dubbate hin qabu jechuudha hanga ammaatti. Lola ammaa kanarratti ammoo akkaataa gartee jalqaba isaan itti jalqabanii wajjin wal qabsiisee haleellaan raawwatame viidiyooleen tokko tokko sooshaal miidiyaa irra deemaa jirtu haleellaan dirooniidhaa taasifamee akka iddoowwan adda addaatti ibiddi balbalaa ture lubbuu namaa irrallee miidhaan akka geessee jirtuutu himamaa ture sangaa yerootu addaan baasa gaafa addaan baasee dubban. Gara xumuraa irratti wanti si dabalee siraatu mulu hanga ammaatti miidiyaan Itoophiyaa waa'ee lola kanaatti wajjin wal qabsiisee waan takka hin dubbanne. Mootummaan Tigraay ammoo dippiloomaa isaa tolfachuudhaaf jecha quba gurra kaayuu jira nuuf feetaan uus jira ifii tuqee ifi iyyaa jira. Mootummaan Itoophiyaa waan kana maaliif callise? Sodaatee callise moo waan yaadu jiruutu jira wanti jiruullee waan nama ajisaati. Lola kaleessaatiin dura haala qabatamaa naannoo san jiru haa laallu. Naannoo Shiraaroo irraa eegalee koriidarri gara naannoo Barakaatitti achi deemu kun akkuma ta'etti koriidara seensa Suudaan jechuun wal qabsiisu. Mootummaan naannoo Tigraay yeroo itti caburraa eegalee gaafa gartee lola bara 2020 ture sanitti armii saba 70 waraana jaamu birgeedii jaamu daangaa saniin dabarsee Suudaan keessa naqatee ture. Mooraa leenjiitti Suudaan keessaa qaba. Achiini humna Abdul Fattah al-Burhaaniif deeggarsa laachaa ture. Waraanni armii 70 jaamu kun. Birgeedii takka ka'eef danda'e humna hidhate humna leenjii gahaa qabu achuma keessatti mooraa leenjii banatee Suudaan keessatti humna saffisaa Suudaan kana waraanaa ture Abdul Fattah al-Burhaanii wajjin ta'uudhaan Maamad Dagaaloo humna Maamad Dagaaloo kana waraanaa ture kana Reuters dabalatee dhaabbilee miidiyaa garaagaraa gabaasaa turan. Suudaan wajjin wal qabatee poolisiin Itoophiyaan hordoftus humna Maamad Dagaaloo kana deeggaru jirti Itoophiyaanis. TPLF garuu Abdul Fattah al-Burhaan deeggara. Lachuutu ergama isaaniitii miti. Fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaatis ergama United Arab Emirateetiin waan kana godhaa jira. Kaan ammoo Ijiptiin godhaa jira. Amma wanti Itoophiyaa gatii guddaa kaffalchiisu. Ergama biyyoota lamaaniiti jechuudha. Ijiptii fi United Arab Emirates. Arba warra hojjetu citaan seeneeti citaan miidhama. Uummata Itoophiyaatti kan gatii itti qabalu. TPLF jalqabuma irraa'uu koriidara Suudaan kana banachuu barbaadaa ture. Meeshaa waraanaa qofa osoo hin ta'in armii kanas daddabarfachuudhaaf. Humna dabalata armii 70 kanatti ida'uudhaaf jecha ji'oota lamaan dabre namoota hulluisee gamas ergaa ture. Warra leenji'es lolaaf qophaa'uudhaa jecha gamana naqaa ture. Kanaaf jecha mootummaan Itoophiyaattis adeemsa TPLF kana waan dursee hubateef koriidara san cufee jechuudha. Hordoffii diroonii taasisaa lafoodhaan meeshaa waraanaa gurguddaadhaan koriidara san hordofuu eegale. Armiin gamas dabree gamana akka hin ceene godhe jechuudha. Itti cufe. Kanaaf TPLF koriidara san banuu barbaade. Haleellaa kun wantummaa inni godhameef koriidara san banuu. Wanti iyyeef hin milkooyneef waan juutu gabaasota juutu bahaa jira. Dhaawamee akka malee udduuba deebi'ee gabaasa juutu bahaa jira. Faallaa kana garuu nuti akka miidiyaatti waan gara hundaan jiru gabaasota qabna. Xiinxalaan siyaasaa dhimma Itoophiyaadhaa hordofaa ture Yuunivarsiitii Osloo tana Noorweeyitti argamtutti kan argamu KG Tiltraavol waa'ee kanarratti ibsa kanneen ture. Tilmaama lama tilmaame. Tilmaamni tokko kan gamanaan jiru. TPLF koriidara kana bansiifachuudhaaf lola kana jalqabu hin ooluudha. Yookaan ammoo mootummaan Itoophiyaadhaa humna qabu irree qabu garsiisee
loltoota Tigraay kan akka lolatti hin seenne gama duubaa deebisuudhaaf sodaachisuudhaaf irree isaa agarsiisee jira. Lolli kun waan itti funatti hin fakkaatu yaada joo kaase gama tokkoon kaleessa isaa 9 booda odeeffannoo jiru yoo ilaalte yaadni isaa hundi xiqqoo dhugaa ta'uu agarsiisa. Waraana itti fufiinsa qabu miti. Irree wal garsiifachuu yookaan TPLFis attack godhee yaalee waan yaalu duduba deebi'u waan akkasii takkaa mul'achaa jira. Lola dhaabbinaan itti fufuu miti. Ammoo maal si agarsiisa? Lola as deemuuf sochiin jiraachuudha si agarsiisa. Fakkeenyaaf lolli dabre yookaan yaadattu taate guyyaa itti warri Tigraay kaampiilee waraanaa itti marsanitti miti kan jalqabe. Qophiin duraan godhamaa ture. Guyyaa humna kumaandoodhaa mootummaan Itoophiyaa maallaqa akka nama maallaqa geessuufitti humna kumaandoo geessee namoota qaqqabuudhaaf dirree xiyyaaratti inni buuse kumaandoo mootummaan buuse san irratti lolli jalqabame. Sun dhohiinsa lolaa turre garuu lola guddaa as deemuuf sochii jalqabuudha agarsiisa. Lolli kaleessaa kunis waan akkasiitti tilmaama akkasiitu kan namaaf jira jechuudha. Lola itti aanuudhaaf karaa banachuu, karaa jalqabsiifachuu, xurree tolfachuu agarsiisaa jaamaa jira. Amma gartee xiyyeeffannoon akkaataan gartee lolli kun itti jalqabuudhaaf deemu haaldureewwan ati kaaste kanaa wajjin wal qabatee iddoowwan gartee xurreewwan daangaa magaalaalee gartee gara daangaa Eertiraatii fi gara daangaa Suudaanitti dhidhiyaatan magaalaa tana to'achuudha. Humni beekee raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaadha. Naannoo Tigraay keessa gartee dilas mootummaa qabaachuu baatus daangaa Itoophiyaa eeguu hin dhiisne. Baheetii miti kan jiru naannoo Tigraay keessaa guutumatti gartee bahee alan jiru naannoo Amaraa keessa gad deebi'ee hin jiru. Daangaa Itoophiyaa akkuma jirutti eegaa jira. Magaalaa Humaraa jira. Magaalaan Humaraa tuni laga Takkaazee irraa afaan gartee laga Takkaazeetu akkana jira naannee addaan dhaaba. Laga Takkaazeetiin gamaan Eertiraa. Laga Takkaazee tana asii Itoophiyaa. Magaalaa guddoo jira magaalaa Humaraa. Magaalaan tun kallattii gartee afaan mootummaan Eertiraatii fi mootummaan Itoophiyaa mootummaan naannoo Tigraay itti wal qunnamu. Daddabarsa meeshaalee gurguddaatu gartee naannoo sanitti taasifamu. Amma yeroo adda addaatti gartee mootummaan Ijiptii kallattiidhaan warra Tigraay kanan gargaaru. Inni maal gargaara ifa ba'ee Eertira gargaara. Eertiraan ammoo kaayyoo siisan galmaan gaachuudhaaf jecha waraana naannoo Tigraay kana keessatti jabeessiti. Gama kaan hin beeki faannoolee gartee deeggaraa jirti beeka. Lolli kun bara kan deemaa jiru Tigraay qofa wajjin miti beeka. Faannoo wajjin Suudaanii wajjin Eertiraadhaa wajjin akkasuma gama Dubaatiin Ijiptillee dabalateeti wajjin deemaa jira. Amma naannoon Tigraay hidhattoonni amma armii sabaa fi maal jaan TDF kun lola kaleessaa irrattu rooketiiwwan fayyadamaa ture jaan odeeffannoon darataa qabaa jirtutti. Meeshaalee waraanaa gartee kan duraan itti qabattee hiyyaan hunda fayyadamaa ture jaan. Kun maal agarsiisa? Hariiroon gartee isaan biyyoota naannawaatiin wajjin qaban haalaan guddoo ta'uudhaa fi qophiin isaan waraanaaf godhaa turan akka malee guddaa ta'uudha agarsiisa. Mee asirratti gartee waan takka waan daawwattoota keenyaaf illee itti baasnu humni mootummaa Itoophiyaa kan gaafa lola duraa saniitii fi kan lola ammaa wal qixaa. Lola kanaan injifannootu argama jennee illee akkasiin tilmaamnu lolli injifatamu jiru injifatamaan qaamalachuuti. Garuu akka kanaan dura sanitti gartee naannoon Tigraay mootummaa Itoophiyaa wajjin loluu dandeesse yeroo dheeraadhaaf. Akkuma reefu qaamne lolli kun kan Itoophiyaatiif kan Tigraay miti. Qaama biraa duuba jira. Hanga qaamni kun jirutti wal waraanuu hin tuuf lola yeroo dheeraati. Siiriyaa fudhadhu. Siiriyaa wal aansoo Raashiyaatii fi Ameerikaa jidduudha turte. Karaa feeteenuu haa taatu Tigraay akka ammaa kanaa miti yeroo itti digirii 360 marfamtee turtettu meeshaa waraanaa argachaa turte. Gara taateenuu meeshaa waraanaa ni argatti. Itoophiyaanis akkasuma. Lola isaanii waan hin ta'iniif jecha yeroo hedduu lolli karaa harka lafa jalaatiin lolamu kun yeroo dheeraadha fudhata. Galman qaba. Galma kanarraan ga'e kan jettuun miti. Isaan lachumma galma ifa ta'e kan lafa kaa'an hin jiru. Tanaaf hanga meeshaa san harkatanitti itti dhufanii waan takka wanti asirra kaasuu qabnu akkuma ta'e mootummaan federaalaa yeroo waliigalteen Piritooriyaa sanirraa eegalee qophiin takka takkatanii ni taasisaa ture ni jira. Fakkeenyaaf naannoo gartee daangaadhaa marsee jiru kana guutuutti gadi lakkisne.
Waldidaan Dabratsiyoonii fi Geetaachoo Raddaa faan inni jalqabaatu Dabratsiyoon faan waliigaltee Pirootoraa waan ittiin toleen akka jiru dubbachaa turan. Waraanni Itoophiyaadhaa Tigraay keessaa haa ba'uu ta'etu qaban Dabratsiyoon faan. Warri manguddummaa jidduu seenee dhimmi kun akkamitti ta'a? Mootummaan federaalaa akkuma Tigraay keessaa akkuma naannoo Oromiyaa keessaa, Amaaraa keessaa, Beenishaangul keessaa kaampii waraanaa qabaatutti Tigraay keessaas qabaachuu danda'a. Biyya isaati waan ta'eef. Daangaa biyyaa kan eegu mootummaa federaalaati. Akkuma addunyaattu raayyaan ittisa biyyaa walitti bu'iinsa naannoleetii fi miti kan dhaabbatu. Daangaa Itoophiyaa eeguudha. Akkas. Tanaaf jecha daangaa Eertiraa dabalatee, daangaa Suudaan dabalatee hunda qadiisuu qabu mootummaa Itoophiyaatirra walii galame. Dubbiin tun Dabratsiyoon faadhaan illee kimsame. Tanaaf jecha mootummaan kooriidara gartee daangaa kana guututti gadi lakkifne hordoffii gahaa taasisaa ture. Ammoo Eertiraanis akka barbaaddetti Tigraay keessas osoo hin dandeessu. Basaasota garaagaraa ergachuu dandeessi. Kooriidarri isaanii numaatu bahuu heddummeessanii turan. Qaama kaleessa lollitti jalqabame. Kashiraaroo kana. Suudaaniin gara Eertiraa qaxxaamuran malee Suduudaan kallattiidhaan Eertiraa jakamadhaan itti osoo hin dandeenye. Maaliif mootummaan federaalaa eegumsa akka malee cimsaa ture. Lola kana wanti adda taasisu humnoonni qalee garee A jala jiran har'a garee B jala jiran. This is a point. Akka taphattoota kubbaa miilatti warra kaleessa Arsenaaliif taphachaa ture boru Maanchistariif hiriiree mallatteessee haala itti taphatu jiraami. Akkasitti warri kaleessa garee A jala jiran har'a garee B jala jiran. Kun garuu waan agarsiisu qaba. Gama gartee adeemsa lolaatiinis haa taatu waan as deemu hundaafuu dhiibbaa mataa qabdutu jira. Fakkeenyaaf warreen akka Geetaachoo Raddaa gaafa lola jalqabaa san adda durummaadhaan gartee Dabratsiyoon caalaa namni dhiibbaa uummata Geetaachoo Raddaa darbeet akkas ta'u Dabratsiyoon gaafa lola duraa san hedduu dhokatee ture akka malee dhokatee dhabame sagaleen isaallee dhabamte Geetaachoo Raddaa garuu hojiin propaagandaa guututti Geetaachoo Raddaa guututti kan hojjete lolli bar lola meeshaa waraanaa caalaa kan propaagandaa sana yamaadha beek addunyaalleen kalaaltu addunyaan bar meeshaa waraanaa dhageessu wanti isin dhageessu propaagandaa dhami Geetaachoo Raddaatu gahee guddaa taphachaa ture. Arra taphataan gartee sarara fuula duraa TPLF kan goolii hedduu galchaa ture kan gartee pilaana kaa'aa ture kaapteeniin isaanii har'a isa jira mootummaa federaalaatti wajjin jira. Inni mootummaa federaalaatti wajjin jira jechuun hangamta gartee mootummaa federaalaa adeemsa gartee naannoo Tigraay keessa jiru humna naannoon Tigraay qabdu wantoota jiru hundaa akka mootummaa federaalaa odeeffannoo gahaa argachuu danda'u isaan taasisa. Geetaachoo Raddaa amma gorsaa muummicha ministeera sadarkaa baha Afrikaa gaanfa Afrikaatti. Isa qofaa miti Jeneraal Saadiqaan ittiin deemu jira Jeneraal Saadiqaan faatu jira. Wanta faa jira Abrahaam Balaayifaatu jira. Jarri kun hundinuu dheengadda gartee garee ta'an keessa turan. Kana jechuun humni naannoo Tigraay gaafa duraanii turte gaafa abbaa Isaayee faa turte hangam turte ta'ammaa ta'u hangamii jarri sirriitti beeka. Lammaffaa ammoo jarri kun waan hudduu isaanii beekanii jechuun warra TPLF kana haalli gartee isaan mootummaa federaalaatti wajjin dhiibbaa isaan arguu danda'an guddaa. Amma wanta keessa ka jiru Saamoraa Yohaannisitti deemee yeroo dabare sagalee isaa dho'ifatee ture. Amma garuu ifatti mootummaa federaalaatti wajjin dhaabbatee Saamoraa Yohaannis jechuun nama Tigraay keessatti eenyurra caalaa kabajaa guddaa qabu. Qabsaadha uummanninis ni dhaga'e. Warri akka isaa kun biyya jiraachuunis miizaanni tokko gamanatti akkas deebi'u godha. Amma taphattoota naannoo Tigraay keessa agartee TPLF wajjin hiriiranii waan kana godhaa jiran keessaa adda durummaadhaan warri mul'atu Dabratsiyoonii fi itti aanaa gurbaa ammaa takkaas kan Amaanu'eel Asaffaa intala ammaas intala jirtu. Jara sadan san qofaa booldi deemu mul'ata bar qaamnummaa irratti xiyyeeffatamuu hin jiru bar. Mee jeneraala tokko gartee akka gaafa duraanii irratti xiyyeeffatanii as baasanii dubbachaa jiran fiti. Hin jiru mootummaan federaalaalleen gama miidiyaa mootummaatiin ETVdhaa ifaanaa kanneen dabalatee jechuudha. Suuraawwan inni gartee fayyadamaa ture qaama gartee biyya diiguudhaaf egeree biyyaa balleessuudhaaf deemu jee Isaayyaasii fi Alsiisiidhaa fi Duraanii kanneen hojii walitti qabee kan oofaa ture Dabratsiyoon qofa fi intalattii qofa hin jiru warqaa biraan maachini kun maal agarsiisa humni naannoo Tigraay kan duraanii meeshaa waraanaa hidhachuu qofaa miti beeka istiraateejii lolaatii fi humna naannoo sanii miira uummataa sigalee hawaasa hunda qabanii deemuu danda'uudha hawaasa jala hiriirsuudha. Ammaan tana garuu humniti jirtu cinaan takka gama mootummaa federaalaatti as camteeti jirti. Mootummaa federaalaa ilmaa tokkoon itti fayyadame guyyaa kaleessaa irraa kaasee isaan deebisaa kennuudhaaf ministeera masnoof jallisii Abrahaam Balaayi
tokkois lammaffaa Geetaachoo Raddaa kaan immoo Tsaadiqaan malee hanga ammaatti mootummaa federaalaa wahuma takka ibsuma baasee hin qabu. Ifin gartee raayyaan ittisa biyyaalleen ganama viidiyoota gadhiise ture. Barii jechuun humna qilleensa isaa qofa sochiin irra jiru agarsiifama dhiise malee waa takka waa'ee kanaa waan dubbate hin qabu. Garuu ammoo sarara fuulduraan warreen kaayee gartee akka istiraayikaraatti fayyadamaa jiru Geetaachoo fi Abiraamii fi Tsaadiqaan akkasuma jeneraalota kaanii jechuudha. Kun lola kanaan duraarraa jijjiirama guddaa agarsiisuu danda'a. Kunis garuu yoo fudhatte baalaansii isaan lachuutu inni hoggaa laallu gara TPLFiinis yoo kan fudhattu taate humnoonni akka faannoodhaa warri duraan mootummaa federaalaati mootummaa Itoophiyaatti hojii ture gamana deebi'uun miizaana gama tokko ni kaasa. Sanbira kuti aktoroonni waan kana duuba jiran Egypt maal godhuu dandeessi. Eertiraalleen kalee mootummaa federaalaatti hojii jirti arratti IDF hojii jirti. Sanbira kuti Egypt maal godhuu dandeessi. Amma yoo dhugaa dubbanne hojiin dippiloomaasiidhaa Egypt hojjechaa jirtu Itoophiyaa marsuudha. Akka malatti geengoo yookaanuu hamartii jala naquudha. Kanaan gara Somaaliyaatiin hariiroo bareedaadha qabdi. Gama Eertiraatiin akkas. Gama Eertiraatiin akkasi. Gama Suudaanii akkasi. Jabuutiidha amma. Murtee isaan Jabuutiidha. Koriidarri Itoophiyaa waa itti baafattee naqattu Jabuutiidha. Afaan Itoophiyaa jechuudha. Afaan Itoophiyaa. Dhugaadha wanti takka wanti hin kaanne Jabuutiin dantaadha Itoophiyaa irraa qabdi. Garuu dantaa ishee kana waan bakka bu'aa argannaan sababni gara hin galleef hin jirtu. Egypt lola kanaan shoorri isiin taphachuu dandeessu gara takkaan hidhachiisuudha. Gara takkaan Itoophiyaa hamartii jala naquudha. Qubbeellaa jala naquudha. Kanaan Itoophiyaa marsitee ikoonomii isii dadhabsiisuudhaan. Fakkeenyaaf galaana diimaa irratti karaa Jabuutii Itoophiyaan itti waa galfattu kanaan karaa Suudaaniin harkasii jirtennee jira. Karaan hafe Jabuutiiti. Karaa kanarratti buufata galaana irratti gatii guddaa dabalchiistee Itoophiyaa mudee hojjechiisuu dandeessi. Tanaaf humna gamanaan jirtu kanaas dagachuu hin qabnu. Gabaabdumatti lolli Qeessaa'u lolli harka lafa jalaatiin lolamu abaluutiin injifata waan jettuu miti. Uummata Itoophiyaa bal'aa garuu gatii kafalchiisa. Amma mee asirratti gabaa xumuraa irratti gabaabsaa deemna. Odeeffannoon hedduun yeroo yerootti waan baatu jecha dhimmitu kun akka mariitti gartee haasoo dheeressuun fe'isu odeeffannoowwan haariin yeroo beetti gartee gaggabaabsinee daawwattoota keenya biraan geenya. Amma mee lola amma eegale kanarratti mootummaa federaalaa hanga ammaatti wanta akka dubbatee hin qabne jalqaba irratti ibsinee turre. Lammaffaa ammallee namoonni gartee mootummaa keessa jira warri mootummaatti dhiheenya jajjabaa qaban fakkeenyaaf ammoo warra akka Haayiloo Gonfaa fa'aa warra akka Nagaasaa Dammaqaa Nagaasaa fa'aa warra akka Habtaamuu Lammuu fa'aa walumaa galatti warreen raayyaa miidiyaa ta'an kuni faarsee bultoonni kun walumaa galatti citii mootummaan beekan amma tokko jechuun guutuutti illee beeku baatan gabbaanii gartee waan jiru dubbachaa jiran. An fakkeenyaaf Haayiloo Gonfaa nama gartee mootummaa naannoo Oromiyaa keessattis ta'ee mootummaa Itoophiyaa keessatti aangawaa guddaadha. Ammallee hangafa warra gartee mootummaa kanaati. Nama sirriitti waa'ee lolaatii fi jaarmee biyyattii beekuudha. Namni kanaa kun yeroo kanatti gabbee gartee ifaa bilisatti wanti nu dubbatu parsantii 85 dhaabbii mootummaa ibsuu hin dandeesse. Egaa faallaa mootummaan deemu. Kan biraa ammoo warreen akka ministeera Masnoo fi jallisii kan warreen akka Abiraam Balaa fi Geetaachoo Raddaachuun ammoo muummicha ministeeraa ta'e jechuu isaan. Ajaja isarraa kan dhufu qofa dubbatan malee waan fedhii isaanii dubbatan. Mootummaa ammoo jarri kun maal jechaa jiran lolli kun kan irratti labsamee paartii biraayinaa osoo hin ta'in ummata Itoophiyaa irratti ummata Oromoo irratti jechaa jiran. Lolli kun dhugumatti gartee lola mootummaati moo lola ummataati? Ani TPLF waan beeku. Gara hin deebi'u inni nu deebi'uu hin danda'u. Gara Araakiloo yoo deebi'e hijaa fi hammeenyi guddaadhaan deebi'a. Dogoggora daleennechaa jiran. Nama fixuu dhabuu saniif nama kumshan qofatti aangoo gallakkisnee deemuun keenya dogoggoraa jaaniiti akka qeeqa fudhachuu jiran. Tanaaf dogoggora akkasii akka hin daleenetti deebi'uudhaaf yaalanii jechuudha. TPLF irraa gaariin hin haasa'u hin qabu. Lola labsinaan uummata Itoophiyaa irra labsi. Kun waan ifa jiru. Garuu lolli gaarii hin qabu.
Abbuma fedhe koo. Abbuma fedhe boo. Mootummaan Itoophiyaatis tolchi inni dalagu jiru. Karaan gaariin inni deemu jiru. Hin jiru. Jalqabuma gaafa faannoo TPLF dha'uudhaaf hidhachiisee dogoggorri guddaan gaafas. Gaafasan boolla qotate. Uummata irratti lola labsame sunis gara mootummaa Itoophiyaatiinis. Faannoon gaarii daleedii jettee hin yaaddu. TPLF ijoorri jiru amma faannoo faana. Faannoo kan hidhachiise mootummaa Itoophiyaati. Sunis badiin akkuma jirtutti ta'e ammaan tana wanti as deemu uummataaf dhugaadha. Uummata irratti akka waan labsamee akka ittiin fudhadhaan. Gara lachuutiin uummata irratti labsame. Bara ammoo lola bara 2020 hanga 22 gaggeeffame irraa Itoophiyaan qabsachuu hin dandeenye. Hanga ammaatti. Hedduu miidhamaa jiru haawwan keenya baadiyyaa jiru qotee bulaa baadiyyaa jiru daa'immaniitu qabsachuu hin dandeenye. Wanneen baajaniif barnootaaf ramadamaa ture sun hundi hin jiru. Ikoonomiin biyyaa zeeroo taatee jirti. Namni keenya miilaan hanga deemutti haalli gartee qabatama addunyaa akkuma jirutti ta'ee madaan koronaan kaasarraa eegalee hanga lola Yuukireenii fi Raashiyaatti sanbira kutee hanga lola Iiraanii fi Ameerikaa kan dhiyoo kanaatti addunyaanis dhiibbaan isiin qabdu akkuma taatutti taate mootummaan Itoophiyaa doolaar hamma waa xiqqaa argatu san liqii gamas meeshaa waraanaatiif guureef kafalaa jira. Kun uummata guddaa gatii kabalchiisa. San qofaa miti gatii lubbuun nama kabalchiisa. Lola dabre irratti nama 600 ol kan gamtaan Afrikaa kalman amana keessa irra hedduu waraanaa gamalachuutiin jiru qotee bulaa guuramee geeffame. TPLFis waraanaa miti keessaa turte. Akka qaraatti walitti qabdee qotee bulaadha kan isin geessaa turte. Gama Itoophiyaatiinis ijoollee bakka nuti beeynutti fagoon dhaqin ummata karaarra bulu warra gartee barandaa namaa jala bulu kan hunda akka jiru guuraniiti waraanatti ergaa turan. Sanbira dabree immoo ijoollee umrii isaanii xixiqqoodha. Warreen hirriiban quufin warreen gartee osoo dhukaan deemaa jiru wacciisee rafufaa kanaatu itti guuramaa. Yakkamtoota mana hidhaa keessa jiru isin baafnaa koottaa jechuudhaan warra qaamni isaaniitu hidhamee amata dheeraa hidhaa keessa jiru osoo sochii qaamaatillee sirriitti hin dalagin walitti qabanii fuudhanii haawuziin yookaan shallee keessaa guuranii waraanatti ergaa turan. Madaan sun hin korre amma deebi'anii gara lachuutiin. Bar lola kan osoo warri itti amanee dhaqu dhume itti amaneeti kaayyoo saasaniif du'e jetta xiqqishollee taatu ni obsitanii sabbaata. Ka guuru jiran garuu humnaanii nama ganta fees barataa humnaan guuru jiran. Ijoolleen tamaarii gabbaatee daabboo bitachuu sodaachaa jirti yeroo ammaan tanaatti. Guutii Itoophiyaa keessa Tigraayis fudhadhu Itoophiyaa taanis fudhadhu. Ijoolleen barattu galgala gabbaatee daabboo bitachuu ni sodaatti. Maaliif achiin ukkaamsanii deemuu ni danda'e? Barataa haadha jalaa guuranii deeman. Tanaaf xumurarra waan taateef hin gana kaasa. Booda boodaa miti. Abbootiin amantii salaawu mootummaan gamalachuutiin isaan dhaga'u hin jiru. Rabbiin ni dhaga'e. Du'aa ilaanis taatu. Yoo dhiibbaa warri dhiibbaa godhuu danda'an garee lamaaniifuu harka dhadha'uu tana dhiisanii yoo diddee yoo dadhabamte lolli gaarii ta'uu dhabuu labsite faarsuun qabdu. Aktaroota lola kanaa itti muddeechuu qabdu. Qabrii maarree irra qabrii bilisiginnaa irra gartee maarree tana ittiin dhaabnee olaantummaa keenya ibsan qabrii maarree dhaabnee waan san dhiisanii lolli akka gaarii hin ta'in ibsu uummataa. Tanaaf gamanaan dhiibbaan jiraachuudha qabdi. Dhiibbaa mootummaas gara lolaatti oofu. TPLFis gara lolaatti oofu osoo hin ta'in dhiibbaa lola akka dhaabbatu yoo dhaabsisuu dadhaban akkuma amma jenne kanatti lolli gaarii miti ibsanii keessaa harka fudhachuu turayyaa. Warri du'aa godhus namu amantii isaatiin biitti tun dandamachuu hin dandeessu. Lola dabreettuu kan akkasiin miidhamte lola aktaroonni biraa duuba jiran kanaan biyyattiin akka hin araaraafamne kana caalaa miidhaan biraa kan dhufne namu amantii qabuun du'aa godhate yeroon itti lola kana dhaabsan amma. Bareeda akka Oromiyaa Vision Miidiyaatti gartee sagantaawwan nuti kanaan dura dhiyeessaa turre irratti illee qaama tokkollee deeggaraan turre gara fuulduraatti illee deeggaruuf hin jiran. Maaliif wanti ati irra deeggartu kun cabsi zimma kita diintee tuni boodara deemtee mana keenya seenti. Wanti ati immoo itti musiibaa san itti dandamtuu fi bu'aan si takka illee hin jirtu. Injifataan lolaan gartee namni nama injifatu hin jiru. Kanaaf hojii walqabsee Ameerikaan ibsa tokko baastee irraan tan mootummaa Iraan irraa akka harkasii qaabachuu deemtu ifuma siiti. Dadhabdee bakka ijibbaatti dadhabdee wantoota gartee duraan haleeluudhaaf yaaddoon Tiraamp irra deebi'ee kaasee jira.
ejjennosa kummaal agarsiisa sila Ameerikaa agartee taan kan tokkotti Iraan lolaan nama cabsitu dadhabdee fagoo soo funumaa hundan doolollee osoo loltuuti gartee osoo dhoytuu dhaawamaa deemta Israa'el fudhadhu hanga arraatti gartee waggaa sadiif wal faana Gaazaa daaraa gooteef taa'eef aduu arraatti illee gartee haleellaa qilleensa raawwachaa jira bu'aa argamsiistee hin argamsiisne dhumaatii lubbuu namaa qofa wanti lolarraa argamu garri lachuutu injifatamaadha saniif kabajamtoonni daawwattoonni keenyallee koomentiiwwan yeroo gargaraatti isin nu barreessitan illee ni argina hanga ta'etti gartee akkuma waayillee fayyadamuun jeetti dubbii baalaansii godhaa osoo oofne bareedaadha kallattiidhaan gartee nuti warri gama kaattis Tigraay cina jirra TDF injifachuu qaba qabrii gartee badhaadhinaa irratti alaabaa Tigraay gadhaabnee gartee hilluunnaa teenya mirkaneeffannaa jaanii lafa dhiitullee sirrii miti gamanaa illee akkasumatti hanga danda'ametti gartee lolli kun akkan kaane suutarraa deema akkuma muummichi ministeeraa kanaan dura afaan isaatiin jee ture sanii lolaaf gartee dhaadachuu dhabuutu gaariidha ammoo waan sirra geeta akka firraa qorachuun akka seera namaatti akka seera rabbiitti illee waan bareedaa dheennaa kanaaf sagantaa ta'an irraan tanaas maratti godhamnaa odeeffannoowwan yeroo irratti nuti gaddisnu akka daftee isin dhaqqabduuf sabiskiraayib gootanii mallattoo bilbilaa san tuqxanii barachuu hin dagatinaadha. Sheer gootanii illee namoota hedduu biraan gahuu illee hin dagatinaa sagantaa kana fakkaattu nan goolee deebinutti nagee rabbii keessa nu jiraadhaa siin jedha.